yeessan qabu. Otollee uleen jabe kan abbaa gadaan jabu. Otollee uleen jabe kan abbaa gadaan jabu. Beekaa irra gunnee malee seenaan yeessan qabu. Otollee uleen jabe kan abbaa gadaan jabu. Otollee uleen jabe kan abbaa gadaan jabu. Beekaa irra gunnee malee seenaan yeessan qabu. Otollee uleen jabe kan abbaa gadaan jabu. Otollee uleen jabe. Akka malee nu dubbatu arraba isaa nurraa qabu. Akka malee nu deemu miila isaa nurraa qabu. Duuba waan awwaalame baafna yookiin kitaabni kunillee dhugaa dubbachuuf amata afran irraa dura afran malee gubbaa irratti namni barreessu jiru. Dhaamsa warri gaafa kaan walii dhaaman uummata kana dhaamuuf qabna. Abbaa Gadaatiin wanni kun tahee yaada waan kana godhuu danda'uudha. Amma waan kana keessan seenu arra eebbaaf waan kana argamuu keenyaaf galatoomaa ulfaadhaa isaan jechuun ni barbaadaa jechuudha. Uummanni godina Harargee Bahaa qabsoowwan hedduu keessatti qabsoo sirna kaleessaa, sirna nafxanyaa, sirna adda addaa kuffiisuu keessattis gahee olaanaa bahee akka jiru hundi keenya waliin beekna jechuudha. Inni kun beekamuu fi akka qabu, inni kun hubatamuu fi akka qabu, gara misoomaatti, gara dinagdeetti, gara tokkummaatti akka jijjiiramuu qabu. Dhaabbanni kun yookiin instituutiin keenyi kun instituutiin keessan qoratee guyyaa har'aa kan bu'aa qorannoo isaa irratti akka yaadatti kennitan akkasumas akka gulaaltan akka ilaaltan ifaa bilisatti asumaan isinii dhiyeessuudhaaf qophaa'ee jira. Kanaafuu irra deebi'ee maqaa koo fi maqaa uummata godina Harargee Bahaa fi maqaa bulchiinsa godina Harargee Bahaatiin ulfaadhaa galatoomaa isin jechuu barbaadaa jechuudha. Uummata guddaa qaba, maaliif ingidii qaba, maaliif gididoo qaba yeroo saracha. So uummata aadaa akkasii kanaa qabu horatanii baasuun kitaabatti deebisuun baay'ee murteessaa waan ta'eef hojii kana hojjennee asiisinii geenye jirra. Qorannoon kun seenaa uummata kanaa kanaan dura karaan taaneen barreeffamaa ture san sirreessuu keessatti qaawwa jiru guutuu keessatti iddoo olaanaa qaba jennee yaadna. Waan dhiyaate kana sirriitti hubattanii hordoftanii caqaftanii akka mirkaneessitan asumarraan isin gaafadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Kanatti aansee hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii bulchaan keessan durii jechaadha. Obbo Hussein Fayyisoo asitti ba'anii kallattii waliigalaa akka biirootti hojii hojjetamuuf fi ergaa nu dabarsuu kabajaan naaf simattochaa. Kabajamoo Abdullaahi Muluu. Saayib du'a jiruu isaa keessatti ture hin barreeffamne. Uummanni kun lola yeroo Gibxii illee waraana guddaa godhee biyya kana ka utubee. Lola yeroo Portugaal illee lolee uummata biyya kana utubee. Uummanni kun lola yeroo Sumaalee fi Itiyoo illee waraanee baqachiisee biyya utubee. Uummanni kun seenaan isaa yoomiyyuu kan hin dagatamne haga inni ga'u guddina isaatiin hin barreeffamne. Haga inni hojjetu hin barreeffamne. Hayyoon isa keessaa baan illee hin barreesse. Hin tuttuqan malee. Hin tuttuqan malee hayyoon isa keessaa baan uummataaf hojjetan, biyyaaf hojjetan, qe'ee ofii garuu dagatanii jira hayyoon isaanii. Kanaaf artistoota Harargee Ituu afran qal'oo biyya alaati biyya keessa asitti mariisise addaraash kanatti maan naan jedhan kakka Adama Haruufaat Shantara Shubbisaafaa Harargeen duutee baddee uummata kana siin geette facaateetti uummata kana mataa waliin nu qabaa jedhan. Nu harkaa facaateetti nu dhaqqabaa jedhan. Wanni isaan jedhan sun dhugaa. Hayyuu sin keessaa ba'e jaarraa abbaa gadaa waa'ee mala qabsoo Oromoo kan dubbatu.
Oromummaa kana beeku waa sadi dubbate bara 1952 jaarraa abbaa gadaa jechuudha. Oromoo jettee Oromoo kanatti himuudhaaf waggaa 10 irraa fudhataa jira. An kiristaana, an musliima, an Oromoo Baalee, an Oromoo Laggaa jedhamu wal qooda qabsoo Oromoo kan shibaa godhu kana. Kanaaf Oromoo tokko haa goonu jedhee bara 1952 kan dubbate gaafa waaqoo guutuu bara 1953 deeggaruu waraana deeggaruudhaaf dhaqe kana dubbate jaarraan abbaa gadaa jechuudha. Lammaffaa qabsoon Oromoo kan imala galmaan geettu qawweenii miti dhakaadhaan galma geettii. Dhakaadhaan akka galma geessu eenyu jedhe amma dhaabbileen addaa kennetteetiin ofii fudhattee galchitu kan inni maal jedhe dhaloota ganamaattu bilisoomsisaa gudeeda keessa hin baane inni galaa dhufaa jedhe warri sun ala dhufe moo dhuflee waan inni jedhe. Umuurra qaqqabnee jira. Injifannoo kanaan waan geessaniif Oromoon guutuu kanaaf waan qaqqabeef ummanni Itoophiyaa sabaaf sablammiin hunduu kanaaf waan gahaniif baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Kaleessa waa'ee seenaa keetii barreessuu hin dandeessu. Waa'ee eenyummaa keetii dubbachuu hin dandeessu. Afaan kee afaan ta'ee walqixxeedhaan fudhatamuu hin danda'u ture. Karaa barbaadaniin haala isaaniif mijatuun dogoggoraan seenaan Oromoo jal'atee karaarraa maqee maalummaan isaa dhokatee akka ukkaanfamu ta'aa dhufee jira. Arsaan uummanni keenya kaffale qabsoon nuti taasif itoo walirraa hin citin goone tokkummaan nuti ijaaraa dhufne Oromummaa keenya irratti eenyummaa keenya irratti dhaabbannee arsaaf qabsoo nuti goone kanaan har'a dhaloonni har'aa abbaa carraa ta'ee hayyoonni har'aa abbaa carraa ta'anii mootummaan ammaa qabsoonni godhaa jiruuf ejjennoonni qabuun abbaa carraas ta'ee seenaan Oromoo, afaan Oromoo, aadaan Oromoo, afoolliif aartiin Oromoo karaa akka qabatuuf akka ifee mul'atuuf dhugaansa akka bahuuf akka biyyaattis akka addunyaattis akka beekamuuf carraan uumamee jira. Carraa kana fayyadamuun kan keenya. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaaf seenaa duudhaa uummata keenyaaf jecha instituutii haaraa waggaa lamman kana keessatti uumee jira. Hanqina gama qorannoof qo'annoo Oromootiin jiru mul'atu hiikuudhaaf ol qoratee jira. Kallattii Oromiyaa arfaniin qorannoowwan bilchina qaban gadi fageenyaan qorataman saayinsaawaa ta'an hayyoonni ciccimoon kan keessatti hirmaatan qorachuudhaan dhugaan ummataa, seenaan ummataa, aadaan Oromoo, aartiin Oromoo akka ifa bahu gochuudhaaf hojiin guddaan hojjetamee jira. Qorannoowwan mata dureewwan 62 irratti gaggeessuu maxxansaaf qopheessuu qofa otoo hin taane kitaaba of danda'e 10 barreessuudhaan maxxansuun danda'amee jira. Kitaabni kun 4 mana maxxansaa seenee qophiirra jira. Kun waggaa 2 keessatti wanna ta'e. Kun waggaa 2 keessatti raajii ta'e. Afaan Oromoo, aadaan Oromoo akka ol ka'u, akka qoratamu, akka saayinsaawaadhaan karaa ammayyaa ta'een, karaa beekumsaaf dandeettii sirriitti argateen akka bahu, bakka ukkaanfamee bakka dhokate keessaa akka bahuuf hojii hojjetamaa jiru. Jabaa waan Oromoo faana dha'u seenaa Oromoo dabe qajeelchuun iddootti jallatetti sirreessuun Alamaayyoo Hayileefaa jalatti nama guddate Oromummaa seenaa Oromoo daandii irraa maqaa karaatti deebisuuf dargaggeessa halkaniif guyyaa hojjechaa jiru. Oromoon eenyu kan jedhus yeroo ammaa qorannoo guddaa tokko hojjetamaa jiru keessatti gahee guddaa nama gumaachaa jiru.
Aduwaaf Oromoo mata duree jedhuun hojii guddaa qabatee nama hojjetaa jiru. Dubartoonni Oromoo gootummaadhaan ijaarsa biyya kanaa keessatti ga'ee dubartoonni Oromoo qabanis qorannoo jabaa nama geggeessaa jiru. Hayyuu jabaa instituutiin keenyaaf naannoon keenya Oromoon qabdu isatu nuuf dhiyeessaa. Kallattumaan gara hayyuu keenyaatti dabarsaa. Hayyuun keenya gara waltajjiitti dhuftaa yeroo gaariin isiniif hawwu oraa bulaa. Bara baraan jijjiiramaa waan dhufe jechuudha. Dura Harargee kan jedhamu kunillee maqaan kun hin beekamu ture. Afran Qalloo, Anniyaa, hawa sana guutuu, hanqina sana guutuu jechuudha ka'umsi isaa. Inni kan biraan immoo fedhii hawaasaa, gaaffiin hawaasaa maali kan jedhu gaaffiin hawaasaa jira. Hawaasni seenaan isaa akka qoratamu mootummaas gaafachaa ture, instituutii keenyas gaafachaa ture. Inni ka'umsa nuti jechuudha. Namni barreeffama Oromoo waliin wal qabatu harkatti argame bara durii keessa akkuma seenaa warraa ba'aa kanarraa ilaalle hin miidhama, hin hidhama, hin ajjeefama. Baatanii deemuun rakkisaa jechuudha barreeffama Oromoo wal qabatu. So inni kun ka'umsa jechuudha. Isa salphisuun egaa seenaa keessatti kaleessi yoo hin jiraanne harri hin jiru, harri yoo hin jiraanne immoo boruu hin jiru, walitti hidhataa jechuudha. So kan walitti hidhuudhaaf seenaa qorachuun, seenaa beekuun, beekumsa seenaa qabaachuun murteessaadha. Seenaan Oromoo dhiibbaa jala turuusaa egaa namoonni adda addaa barreessanii jiru. Namoonni akka Abiy Irbaas seenaan Oromoo barreeffamuu kan dandeenye, gidi bittoota Itoophiyaa kun seenaa Oromoo arguu kan barbaanne, Mahammad Hassanis, Profeesar Mahammad Hassanis akka Itoophiyaan kun Oromoo akka itti ilaalaa turte, Oromoonis eessa akka ture barreessee jira jechuudha. Amma ta'e isa kana gabaabsinee marga barraa kaayyoon qorannichaa maal inni kan jedhu ilaallu seenaa uummata Oromoo Harargee hanga ammaatti ifa hin taane ifa gochuu fi seenaa afaan uummatichaan barreeffame harka uummatichaan ga'uudha jechuudha. Maaliif seenaan kun amma onaatti qoratamee jiru yoo qoratame illee afaanota biraatiin afaanota alaa Awurooppaa warra Arabaa fi warra Ingiliffaa wanti xiqqaan qoratame jira afaan Oromoon qoratamee isa uummata biraan ga'uudha. Kan biraan immoo seenessa sobaa sirreessuun ga'ee Oromoon ijaarsa biyya kanaa keessatti qabu immoo sirriitti lafa kaa'uudha jechuudha. Seenessa sobaatu jira biyya kana seenessa sobaadha. Qorattoota gara fuula duraatiin jiraniif immoo ka'umsa akka ta'uuf wabii akka ta'uuf qopheessuudha. Kaayyoon isaa barbaachisummaan isaa uummanni kun dadammaqina seenaadhaan maal akka ture, eenyu akka ture, eessaa akka dhufe irraa barata. Waajirri aadaa fi turizimii yookaas manneen barnootaa gaaffii kana keessaa dhiiga waan isaan argatan baay'eedha. Isa kana gabaabumatti bira dabarra jechuudha. Madda ragaa keenyaa yeroo seenaa kana qorannu hojiin barreeffamaa seenaa akkuma hojiiwwan biroo saayinsawaa ta'utu irra jira. Haaluma kanaanus ragaa sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa fi afoola uummataatti fayyadamnee qopheessuu dandeenya jechuudha. Lawwan bahe. Keenyaafis ni barreessina. Namni walirraa waa qabsiifata. Arramma waatu nu qabate. Lambaa tokko nu qabate arra. Maali? Waa barreessuu baruu. Waa barreessuu jalqabu. Ani jaarraa abbaa gadaa wanta kan gaafadhe. Sa'ati waan kana waa'ee Oromoo kana eenyu sitti mee akkamitti bartee hin jenne. Asitti 12 kufeetiin jee magaalaa Dayareetti kutaa 12 hoggaan kun abbaan kiyya gobeerii manna maali asaboon nageesse jee qalaada naa kenne jee. Abbaan achi qubadhu nama tokko gaara keessaa waraanuma mootummaa ajjeesa jee. Habiib jaaniini jee. Namichi kun maa gataa waraana mootummaa jedheetiin ijoolleen itti nageessaa jedhee ka'ee itti nagayee. Ijoollee yoo hin duun hoggaa maarii dhufe naa himaa jedheeti itti hima jedhe. Waraanni mootummaa qoqqoonisni ijoollee itti himtii eeggateetuma tokko ajjeesee kutaarka. Ka'ee itti nagayee. Sabbaati maalii fi uummata kana ajjeestaan jeeni jedhe. Nama na gaafatuun dhabe har'a ati na gaafachuun dhuftee naan jedhe si gaafachuun dhufee fi jeeni jedhe. Calanqoo calii jechaa dhageessee naan jedhe. Dhagahee jeeni jedhe. Bakki sun guyyaan sun guyyaa nuti itti cabne kan maayyiiti. Oromoon itti cabde kan maayyiiti. Nuti Oromoon mootummaa qabaachuu turre, bilisummaa qabaachuu turre. Guyyaa maayyii itti gabrummaa jalatti kufne naan jedhe. Xiqqisho gaafan haa iskuul jirus xiqqisho waan waa beekuuf jecha guyyaa sana lambaan bilisummaa naa qabate jedhe. Huccuu tiyya fudheetumaan baay'ee qaceele jedhe Hussein Guneefaa lola abbata.
Harargeen Hararii dura maali? Hararii dura qorachuu qabata yookiin ibsamuu qabdu. Kutaa halluu jedhama. Kutaa halluu jedhama, kutaa halluu biyyoo jedhama. Hararii dura jechuudha. Ragatti qabna kana. Maaliif biyyoo jechuun Oromoon biyyoon waa tolchuu jedha magaalaa baadiyyaa jechuudha. Biyyi baadiyyaa magaalaa adeemee biyyoo jedhanis akkasuma. Hayyoonni haa habajamu haa jaalatamu qabsaa'onni keenya. Amma sirna iftoomina baay'ee abbaan keenya guddaan qabsoodhaa guyyaa ibsaatii ha'isan waan isa fakkaataa ta'u waan isa madaalaati. Saniin galatoome jecha hayyuu duraa dubbachuun kan jajjabeessuudha. Akkasii haa hubannu. Inni lammaffaa kan hin kaafadhe. Iftoomina dhufa kana jaarraa abbaa gadaatti si dubbifame. Ijoollee abbaa gadaatti si dubbifame. Caliin calangoo dhaamsi isaa roobaa gaamoorraa akka qabnutti ani isaa dura roobaati ilma kiyyarraa hoggaa lakkaawwannu ilma shanii hoggaa qabnu gudeedaan gudeed baqa isa waraana qabsaan hoggaa qabnu maal dhaamsi jaarsi wanni dhaammate maali yoo argite gamatti yoo hafte jaalattiinis kitaaba yoo argite gamatti yoo hafte jaalattiinis kitaaba horumaaniin tuqee barkuta duguggaa dhala namaati hatta anu jeeti ibse inni sadaffaa dukkana sagalii halkan gara dabra hana jee ibse afoomaan deemti inni afuraffaa hoo jahammana jaamaa jeesse jahammana jaamaa eega tuqee haayee boodatti wanta kun nama tokko mutakalleen hin taatu namaataan itti deemnee yeroo nurraa fudhatuuf inni jahaffaa maali jee laatan qaxii jechuun haa'ee nu gurbaan akkas yeessan akka kasootti walesan mul'ina abiyyi achitti ibsee jaarsi. Wanni nuti deemnu tun yoo jimma kan isaan dhufte gurbaa jimma kan isaan dhalatu jee ha maqaa sadiitiin ka'u jee namni hoggaa dhabame eenyu akkas jee kaa'ee isarratti mul'ate. Bara meeqa fageenya sii ilaali. Jaarraa abbaa gadaatti si dubbatan jaarraa abbaa gadaa Sheekh Ibrahim Abdullah Mu'mina caalimtichi beekamaan isa hadhate rabbi ha gaafate isa naafis Ibraahimii dhalataa siifis Ibraahimii dhalataa mee qabiinaa taa'ii dubbiin nama rabbii galataa Ibraahim kan koo jiraatu qalataa dhiiga Ibraahim kiyyaa ilma Ibraahim keetii fudhataa siree horuu nu banne harkaa laatee tuqatan nuti hayyoota akkasii qabna dheereessee haa ilaalu gabaabsee bal'isee haa yaadu. Qophaa'ee yeroo keessa jirru wajji hoggaa ilaalamus ammas waan hiikaa guddaa qabu bara eenyummaa keenya haqa qabsoodhaan mul'ifne kana duuba deebisuudhaaf sirna dabre nurra deebisuudhaaf gamaa gamaa nutti hocaa jiran keessatti waan akkanaa hoggaa sobnu hiikaa guddaadha qaba. Warra akkasiitiin yoo samiin tun xalaayaa taate irra barreessitan yoo mukni gaara jiru hundi qalama tahee itti fayyadamtan yoo bishaan baharillee dhuubdaniitti barreessitan seenaa keenya dhoysuus waan dabre deebisuus hin dandeessan jennaan. Namni takka dhalate garaadhaaf deebi'uu hin danda'u bakka dur deebi'uu hin dandeessan jennaan. Kanaaf kun jijjiirama keenya kan dhufaa jiru agarsiisa jechuudha. Akkuma dubbatametti seenaa abbaatu barreeffata. Seenaan Oromoon hoggaa dubbatu waa sadii hin badu baddummoo hin galuu jira. Seenaan afaan aadaan. Isaan kun yoo badan hamaadha. Maaliif dogoggoraan wanni ta'a? Namni tokko yoo ilma gaarii gosa gaarii qabaachuu baate qabriin isaa yoo du'e hojii gaarii hojjetus yoo du'e qabriin isaa ni baddi. Hamma humaan hojjetin kan nama qabu immoo wanni isaa maal irra ijaaramee maal ta'e mul'ata. Seenaan garuu ta dhufatte jala jirtu sani. Kanaaf akkas akkan taane seenaa keenya barbaaduun sirrii akka ta'e nutis kanarratti hamma dandeenyu barreessuu dhabuu keenyaan
Eegni dhiyaates anaas ni ilaallata fudhadheetiin jira. Seenaan kun yeroo barraa'u girmaan natti himee ture kitaaba barreesse waan akkana ittiin hojjechaa jira. Amma kun egaa nu jidduudha jira. Waan hin qabu anis waan akkanaa barreesseetiin jira maxxansini naaf hin guutin. Hoggaadhaan immoo waa hedduudhaatu mul'achuu danda'a. Dogongorri adda addaa jiraachuu mala. Garuu maal waan guddaa jalqabee jira instituutiin kun. Waan guddaadha hojjete. Wanni jalqabame ni xumurama. Hanqinni ni guutama. Jalqaba kana dinqisiifannee ajaa'ibsiifannee hamma dandeenye sirreessinee itti deemuudha qabna.